duraan dursuudhaan bismillahirrahmanirrahiim maqaa rabbii tokkichaatiin hin jalqabaa. Yaa rabbii tokkicha, yaa rabbi harkasitti ol qabne, yaa rabbi ijoollee teenya sanii furmaata nuuf fidi. Yaa rabbi irra du'aa hin jalqabna laa. Yaa rabbii tokkicha, yaa abbaa hiyyeessaa, yaa rabbi yaa abbaa hiyyeessaa, yaa rabbi Oromoon si malee naman qabdu, yaa rabbii tokkicha Oromoo dhaqqabe. Yaa rabbi ilmaan muslimaa kacha keessan rakkachaa jiru, ilmaan kiristaanaa kacha keessan rakkachaa jiru, ilmaan waaqeffataa kacha keessan rakkachaa jiru hundaa'u yaa rabbii tokkicha. Yaa rabbi xayyaara keetti godhii nurraa galchi. Yaa rabbi imaana dhabne tan nyaannu nu goruu didde harrafnu halkan ijoollee akkasi gubattu, ijoollee qaamni akkasi madaa'u santu na dura dhaabbata wallahi. Si galee hirriibni sitti hin tolu, hirriibni sitti hin tolu, nyaanni sitti hin tolu. Si galee wallahi billaahi cinqamne yaa rabbi yaa abbaa hiyyeessaa, yaa rabbi ijoolleen tun kuulii barbaaddata biyyaa baate, ka dachii qabu dachii gurgurate, ka re'ee qabu re'ee gurgurate, ka ilmaan dhiisee gartee wayiniin isin gala jeechii bahe, hireen mana hidhaa keessa muddee hidhameechi jiru jira. Ka gartee haadha abbaa isaa dachii harkaa gurgure, tokkicha dura dhaabbatu harkaa gurgure, yaaboo wayiniin isin galaa je'ee dhaqee harka ummata mujrimaa kana, araba mujrima kana harka bu'ee ummata gartee jiidha namaan qabne kana harka bu'ee arrachi keessatti azzabamu jiru. Yaa rabbi maa biyyaa na baafte beelte haana jeeftu je'ee ka azzabamu jiru jira jechuudha. Si gale. So yaa rabbii tokkicha kana hunda laali, yaa rabbi ijoollee teenya tana nu dhaqqabe yaa rabbi. Yaa rabbi ati jaba. Yaa rabbi ati abiyyi irra jaba. Yaa rabbi ati Ameerika irra jaba. Yaa rabbi ati Suudi Arabiyaa irra jaba. Yaa rabbi xayyaara keetiin ijoollee teenya nu galchi yaa rabbi. Yaa rabbi tokkicha. Yaa rabbi. Yaa abbaa waa hundatti himatan. Yaa rabbi tokkicha ijoollee teenya tana bira nu dhaabbatu. Yaa rabbi Khaaliqa. Garaa qulqulluun si kadhanne. Nama tokkolleen abaarre, tokkolleen faarsine, rabbuma tokkicha faarfamaan, rabbuma tokkicha haqaan gabbaramaan. Yaa haqaan gabbarama. Yaa rabbii Nabi Muhammad erge. Ijoollee tana galchi yaa rabbi tokkicha. Yaa rabbi ijoolleen tun miskiinummaatu biyyarraa baase. Roorroo biyyaa baase. Yaa rabbii Khaaliqa ummata gartee rabbiin haywaana arabaa ka gartee mataan isaanii waliyyaanne, ummata gartee sagaraarraa xaragu, ka nyaata ilmaan isaaniitii sirra dhiyeessu, ka gartee gaala isaanii fuudhee nyaata qopheessuuf, kana fuudhanii gartee hidhaanidha guuranii akkatti taphachuu jiran. Nama Yaman xiqqoo sanfirraa dhoorkuu dadhabe. Nama Huutii xiqqoo sanfirraa dhoorkuu dadhabe. Huutiin akkana godhu jirtu ilmaan sharmuuxaa kana si galee. Kanaatu har'a ijoollee teenya taphachuu jira yaa rabbi Khaaliqa. Yaa rabbi nu dhagaye. Yaa rabbi jara Huutiif irraa dhoorkuu dadhabee har'a nu taphachuu jira yaa rabbi tokkicha. Si galee. Biyya miskiina sanfirraa dhoorkuu dadhabaniiti har'a nu taphachuu jiran yaa rabbi tokkicha ijoollee teenya san bira nu dhaabbatu. Yaa rabbi ati ni arkita ijoollee sanii ijoollee rakkataa hundaa'u si bira dhaabbata yaa rabbi bira dhaabbatu. Erga hangana du'aa goone booda bihaqqi subhaana rabbika jennee amma gara haasawa keenyaa seennaa jechuudha. Rabbiin tokkichi nu haa gargaaru. Rabbiin mootummaa oli, rabbiin eenyu oli, rabbiin nama hundarra humna qabaa jechuudha. Izzaasaa saniin ijoollee teenya bira nu haa dhaabbatu. Ka dhukkubsatellee ichumatti rabbirraa nu haa xaragu laallu. Wallaahi waan isaanii babeessan rabbiin tokkichi dandeettii isaatiin irraa haa xaragu jechuudha. So itti aansuudhaan wanniin jechuu qabu mootummaan keenya laal hujii adda fudhachuu qabnaa jechuudha. Hujii addaan fudhachuu qabna. Namni tokko ani irra deebiitiin jaarralle kasi mormuu fi kasi deeggaruufis ati mootummaadha. Kasi mormuu qoftiin diina kee ta'e kasi deeggaru qoftiin keen tahuu jechuudha. Mootummaan keenya warra maarree tahuuchi keessa jira, warra waa balleessuuchi keessa jira, warra waa balleessu yoo finfinnetti eegee to'ate hin danda'u. Laal waan hin jirre wal sossobuun hin ta'u. Tanagaa inuman fudhannu tanaaf hin qabsooyne jechuudha.
Tanaaf isin jalatti hin arrabsamne. Tanaaf isin jalatti hin xiqqaanne. Tanaaf isin jala dhaabbachaa hin baane halkanii guyyaa kuulii teenya carraaqachaa. Akka gartee Oromoon ol baatee dhaaba nuti deeggaruu turre kanaan Oromoon gartee gabrummaa keessaa baatee Oromoon kofaltee deemtuufi malee akka Oromoon mataa gadi cabsitee boochee miliyoona 100 fuutanii Amaaraa geessitan. Osoon Oromoo ibsa tokko hin baasin. Gaddaan nu dhagayamellee jettanii haadha Oromoo. Gaddi nu dhagayamee warrachi keessa dhumu jiru kana. Ilmaan Oromooti irra guddaan isaanii. Kanaafillee gaddi nu dhagayame jettanii osoon ibsan baasini. Amaara firraa kadhachuuf. Amaara firraa gunachuuf. Amaara jala shililii jechuuf. Miliyoona 100 fuutanii nu dhayxanii jechuudha. Osoon Oromoon biyya keessaa gidirfamaa jiru. Dheebuun nyaataan shiftaan. Osoon Oromoon gidirfamaa jiruuti. Arra fuutaniichi dhayxanii jechuudha. Rabbiin isinirra jabaa. Kaqawwee teessan hin sodaanne. Isinirratti haa murteessu. Wallaahi Rabbiin isinirra jabaa. Isinirratti haa murteessu jechuudha. Gibira ummata miskiina gartee beelaa fi cinqii keessa jiru sanirraa funaantan fuutanii Amaaraa geessitanarra. Warra irraa'u isin hin kaayyatin. Warra namaa'u isin hin jenne. Warra akka namattuu isin hin lakkoone talkaashaa warra isin hin jiru. Kanaafi miliyoona 100 geessitanii jechuudha. Rabbiin isinirra jabaa sun isinitti haa murteessu. Isinitti haa murteessu. Ummanni miskiinni garuu keessaa fi alaan dhumaa jira jechuudha. Oromoon Rabbi malee humaan qabdu wanni hin jeeftan. Gaafa ilmaan nu keessaa bahe nu dagatan. Gaafa ilmaan nyaachifnee guddifnee qorii Oromoo nyaatee qorii Oromootiin guddate. Ilmaan abbaa gadaa kan jennu. Akkana nu godhan diina kaan irraa maal eeggan? Wanni eeggannu hin jirtu jechuudha. Wanni eeggannu hin jirtu jechuudha. Arra miliyoona 100 fuutee naannoo Amaaraa geessuudha moo? Miliyoona 50 fuutee naannoo Soomalee geessuudha moo? Miliyoona 50 fuutee Affaariin sirri nurraa lolaa juntaa nurraa achi dhoorkaa jettee gartee firraa gunachuudha moo? Ummata san ajaja dabarsitee OBN saniin ummata kanaaf dubbadhaa sagalee ta'a jechuu turra fardi. Tana ummata Oromootiif hin dhiisaa jechuudha. Ummanni keenya hojiidda fudhachuu qabnaa jechuudha. Rabbi kadhachuu, Rabbi kadhachuun. Kagartee ummata dubbachuu danda'u, ummata dubbachuun. Kagartee mootummarra dhiibbaa godhu, mootummarra dhiibbaa godhuudhaan. Keessaa fi nuti akkuma asirra laayif walitti dubbannu kana telefoonaanis walitti dubbachuu jirra. Waan nuti qeesaatii, waan dhaaba keenya gabbuusaatii, waan gartee Oromoo dura dhaabbattanillee ganaa akkatti nu filadhaa jettaniin hin qabne qaanfadhaa jechuu jirraanii jechuudha. Rabbii tokkichaan nurra ga'a. Warra hanga wal beenu. Soosaniifu mootummaan keenya dippiloomaasii godhuu ni danda'a. Mootummaan keenya dippiloomaasii godhuu ni danda'a. Mootummaan Ameerikaa akkasitti dippiloomaasiin shirgode Suudii xiqqootan Suudii huutii ofirraa dhoorkuu dadhabde. Dhugaa Rabbii walitti himnaamisa. Suudii huutii ummata jimaa qamee tattaa'u dhagaa jala tattaa'u ofirraa dhoorkuu dadhabde. Tana dippiloomaasiin shirgodhuu ni dadhabaa. Hin dadhabuu jechuudha. Dhukkeerraa kaasuu danda'a jechuudha. Sigalee naagalchii jechuun qabaa jechuudha. Kun dirqama mootummaa keenyaati. Bal'iseetiin irraa dubbadha. Dura dirqama mootummaa biyya sanii. Mootummaa maalii miti gabroonfataa biyya sanii. Ummata isaatu matarraa cira sun mujrima Rabbiin ummatuma biyya sanirraa uqaaye. Sigalee mootummaan tokko hoggii si hidhe mootummaa keessatti hidhamte san keessatti itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Maali? Fayyaatee eeguun isaa to'annaa jala si oolche. Huccuu sirraa jijjiiruun nyaata keetiin mootummaa si hidhe kanaatu itti gaafatamaa jechuudha. Mootummaa si hidhe kanaa beekadhu itti gaafatamu dura yoo akka heera kan deebinu taate. Mootummaa maal qabdii miti sun. Mujrimaatu achitti maallaqaan gaangistara ijaaratee bombii bitatee achi uummata sodaachisee ta'a malee mootummaa maal qabdii miti. Osoo mootummaa qabaattee ilmaan xixiqqoo
bar addunyaa tanarra namni diinan qabne shamaraa fi ilmaan daa'imaa bar. Nama shamarran qullaachi bira tattaan qullaa huccuu fi qaban dhabanii miikaa uffatanii ta'an. Nama daa'imni gartee akka ta'u wallaalee baambarsiin itti oowwee itti danfee qaamni daa'ima xiqqoo ummatuma akkami xiqqoo humaanitiin qabanii. Humaanitiin qabanii. So ummatuma akka mireeka ummanni gartee humaanitiin kanaatti hin dhaga'amne. Rabbi sodaadha abboleeyyan kiyya. Garuu ummanni sun namuma hoggii tiivirra garrugaa namuma miiluma lama ayyaate wanti mujrimni. So saniifu mootummaa sanii jechuudha. Mootummaa sanirratti dhiibbaa godhuuf maal godhuu qabna? Dooktar looyaroonni Oromoo kadheen gadda noobeelii Abiyyi irraa fuusiif najee waraqaa faranji barreessaa ture. Arra imbaasii Suudii barreessuu dadhabdanii. Arra huumaan raayitii barreessuu dadhabdanii. Diyaaspooraan anarraa eegali. Anarraa jalqabi. Diyaaspooraan Geetaachoo Asaffaa nurraan ajjeesinaa. Abbaa Isaayee nurraan ajjeesinaa jee arra fooqii faranjii dura gangalachaa ture. Suuraa nama dhumee qabatee gangalachaa White House dura ture. Sigale Rabbiin mootummaa Suudii ni beeytan Ameerikaan jecha tokko jennaan hoggis joolleessan xayyaaratti gootee yaaftii jechuudha. Warri sun arra eessa jirtan? Hoottaa haa gabbaanee suuraa daa'ima gubatu jiru. Suuraa daa'ima qaamni irraa folloqee. Suuraa daa'ima akkas ta'ee san qabannee haa faranjii dura dhaabbannu hoottaa. Namuu ga'ee mataa fi haa baatu. Warri dheengadda fooqii faranjii jala gangalachuu ture. Warri faranjii dalagaa dhoorke. Warri haawwee faranjii cufee gartee faranjiin akka makiinaan ooffanne godhe. Arra gabbaanee ummata kanaaf sagalee haa taanu. Nu hundinuu waliin baanee sagalee taanaa ummata kanaa sagalee taanuu jechuudha. Namuu ga'ee mataa ifii bahachuun dirqama isaatii jechuudha. Dirqama isaati. No question. Kun gaafiin qabu jechuudha. Anarraa eegali. If qabnee akkuma dheengadda wayyaanee hiriira ba'uudhaaf sagalee wayyaanee akka dhaga'amtu. Wayyaaneen dipiloomaasiin addunyaa irratti akka fudhatamtu. Wayyaanee nama hundaa jaalataa nama hundaa jala hiriira wayyaaneen abbaa mirga namaa eegu wayyaanee aangorra nuu deebisaa jennee hiriira ba'uu turre sanitti. Eessa jirtan tala jinjimoo? Eessa jirta gaarra? Atiin gartee seneetaroonni si beeku. Atiin mootummaan Ameerikaa si beeku. Atiin sagalee nama hundaa taatu sun arra eessa jirta? Awwalaloo eessa jirta? Atiin gartee Aljaziiraan si beeku. Hoggii baalee biitti dhaloota keetii beelaan dhumtu. Hoggii ilmaan Oromoo Suudii Arabiyaa keessatti kadhuman. Eessa jirta gaa'ati mee henoo gabbisaa? Mee eessa jirta Isqeel gabbisaa? Gabbisaa eessa jirtan? Nulleen isinit dabalamnee arra gaa dheengadda isin dura dhaabbachuu turre arra ijoollee teenya tanaaf wajji faranjii dura dhaabbanna. Eessa jirtarre? Guyyuma sheerii fi laayikii ijoollee Suudii barbaaddanii? Guyyuma nama arrabsisiiftan guyyuma nama rabbobbaaftan ijoollee Suudii barbaaddanii? Guyyaa isaan rakkatan keeysanii miti rakkate kun. Akkuma wayyaaneef hiriira ba'uudhaaf, akkuma wayyaaneef dhaabbachuudhaaf, akkuma wayyaanee moosisuudhaaf akkasi faranjii dura dhaabbattanii Rabbiin isin kuffisetti arraas ijoollee teenya tana galfachuudhaaf faranjii dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Imbaasii Suudii ta addunyaa tanarra jirtu hunda quba tokko dhaabu qabnaa jechuudha. Dalagaa isaan dhoorkine tana godhuu ni dandeenyaa jechuudha. Dhiibbaa dipiloomaasii irra godhu addunyaa wajji jiraattiimi ijoollee teenya irra humna qabdi malee bar Suudii Ameerikaa irra addunyaa irra humna qabdu bar. Arra huumaan raayitii yoo Tigraay keessa namni gufatee kufe hoggis ibsa baasu.
miidiyoonni aljaziiraan CNN kayoo namni tokko kanatti Tigraay keessatti kanatti gufuun xiqqootti buute hoggis dachiin tun garagaltu arree eessa jirtan gaamee hay Oromoon ilma namaatii miti. Joolleen xiqqishoon akkas ta'u jirtu sun ilma namaatii miti. Taqaamni isaanii akka gartee akka hanii dawwaaddamu jiru sun joollee san hin laallatu human raayitiin. Joollee xixiqqoo shamarran san hin laallatu. Meegaa warri dheengadda human raayitiif dhaabbanna. Mirga dhala namaatiif dhaabbanna. Lubbuu namaatiif dursa kennina. Keessattuu daa'immanii fi shamarran warri jettan sun USAID Red Cross where are you? Arra oggii Suudii keessa ijoolleen teenya akkas taatu. Arra oggii shamarri gartee waan laguu baatii tatti dhufte waan fiqqabu dhabee namni akka loonii wal keessa qullaa dhadhaabbatu ko guyyaa malqiyaamatti. Suudiin best friendii keessani. Suudii wajji dalagattan. Arra eessa jirtan gaa. Human raayitiin kijibaa. Guyyaa nuti isiniin jennu dhuga. Sagalee Oromoo addunyaan dhageesse. White House hundi nu barte. White House nu barte. Seneetarri Ameerikaa kan nun beeyne hin jiru. Addunyaan nun beeyne hin jirtu. Jettanii warri haasoytan. Warri kanaan ummata diaasporaa elmachaa turtan. Mee addunyaa isin beeytu sanii rabbi sodaadhaan hoo dubbadhaa. Haasuudi irra dhiibbaa nu gootu. Haasuudi tanarra dhiibbaa nu gootu. Si galee? Arra kaamee godha nu dubbadhaa. Miidiyoota. OBN gaazixanyoota nama kuma meeqaa ol qabaa jechuudha. Kaameraameenii jinnii kuduraa rabbiitiin waraabaa oolaniin si'a. Kaameraan kun tokkoffaan dhufnaan san bitan. Kaameraan kun ijoollee Oromoo tan agarsiisu. OBN nuti sagalee ummataati jechuun turreeti. OBN gaafa san sagaleen Oromoo ana qofaa anuma qofa laalaa dhuga waan gaarii dabarsuu turte. Gaafa ummanni duuluu ture san gaafa girrisaa miidiyaa neetworkiin nurra duuluu ture san waan gaarii dalaguu turte. Waan ati dalaydeef sin dhoorkan arra hoo duuba kun ilmaan Oromooti miti. Kadhumu jiru kun ilmaan Oromooti miti. Moo Oromoon tanuma biyya keessaatti sin laallatu. Moo Oromoon kaadirumaa fi kaabineedha. Moo Oromoon warruma harka jiidhu. Miskiinni kahanii dawwaaddamu jiru kun sin laallatu. Qaanfadhu OBN. Qaanfadhu dooktaroota looyaroota. Qaanfadhu seenaa jinjimoo. Qaanfadhu eenoo gabbisa. Qaanfadhu awwalalo international lawyer jaabara akkana jee. Osoon baale biitti dhaloota isaa dhumu jirtu. Osoon baale biitti dhaloota isaa dhumu jirtuuti deebisaan. International lawyer jee. Arra eeysa jirtan gaa. Mee looyaroota addunyaa si gale. Looyaroota addunyaa jettanii warriif dhaaddan. Oromoo international lawyer warri jettan sun eeysa jirtan arra. Hay. Abiyyumarraa Noobeelii fuusisuufi. Laala yaa ilmaan Oromoo waan kana waan inni isinii kaaseef hin qaba. Warraa baradha. Namni karaan isin dabruu deema malee isinii wajji bakka dhugaa sannitti dabruun deemu. Karumaan isin darbuu deema. Sheerii fi laayikii teessaniin karaa darbuu deema sagalee teessaniin. Malee nam tokko ka gartee Oromummaa ka isinii yaadu hin jirre arraa asirraa beekuu qabdanii jechuudha. Arraa asirraa beekuu qabdanii jechuudha. OMN irran kaawan. OMN ankijibaas namarra kaawun fedhu. OMN dhugaan sagalee ta'uu jira si galee. OMN dubbachuu jira. Laal nama tokko hoggii dhugaa qabu dhugaa kenneefi yoo inni badii dalagees badii isaarra murra malee akkanumatti ozoon inni sagalee ta'uu jiru OMN sagaleen taanee jennee OBN wajji wal qixxeessu no. Tun
dhugaa rabbi hijiba rabbi jibbee OMN akka gaarii ta'u jira galatooma tanaaf galatooma biyya diiguu saniif wayyaaneef sagalee ta'uudhaaf galata bada tajoollee tanaa sagalee ta'uutiif galatooma ammoo OBN ati gartee wayyaanee sagalee ta'uu diddee Oromoo sagalee ta'uu teetiif galatoomi joollee tanaaf sagalee ta'uu dhabuu keetiif galata badii jechuudha akkasitti Oromoon qooda walii kaayoon deemne gartee osoo garruu osoo namni toltuu dalagu jiru dhiibbaa walirra godhuun hin barbaachisu jechuudha maaliif gartee Oromoon dammaqaa deemuu qabdi jechuudha karakkoo guddoo qabu OBN miidiyaa afaan Oromoo dubbatu keessa kan marakkoo qabu karakkoo guddoo qabu OBN jechuudha soo saniifu eessa jirtan hayyoonni eegaan hangana jee booda Oromoo waan godhuu qabna jechuudha anarraa eegali diyaaspooraan hiriira imbaasii Suudii addunyaarra jirtu miila tokko dhaabu qaba Afrika irraa eegalle warri Keeniyaa jirtu warri Kaayiroo jirtu namatti hin dhiiftu silaa wanti Masrii sunii fi Suudii waliin godhu jirti sigale Masrii sanii fi Suudii waliin godhu jirti jaan ogii dhageenyu namatti hin dhiisani warri Suudaan jirtu warri gartee Keeniyaa jirtu warri Ameerikaa jirtu warri Awurooppaa jirtu kadheen gadda wayyaaneef irra keeysee gangalachaa turte kadheen gadda nuti Gabratsiyoon jettee gangalachaa turte akkuma Gabratsiyoon hiriira baate akkuma Geetaachoo Raddaati hiriira baate sanitti Oromoofis hiriira bahe miskiina dhumaa jiru saniifis hiriira bahe yaa warra hoggii wayyaanee hiriira bahe kaameraa duratti orihee na arka kondominiyeemii gaafa wayyaaneen qabatteen harkadha jee akkattiin isinii qabsaa'u ture jee bar viidiyoo san wayyaane geessuudha arra ijoollee tanaa bahiga arra ijoollee tanaa haa gabbaanu hundinuu Awurooppaa jettamo Austraaliyaa jettamo Kanaadaa jettamo Ameerika jettamo sa'aatii takka yeroo takka guyyaa tokko imbaasii Suudii tanalaa qonsilaa Suudii hurgufu qabnaa jechuudha humna Oromoo haa arkani humna ummata Itoophiyaa haa arkani warri South Africa jirtaniis yaa hundi keeysanuu bakka takka sa'aa tokko akka nu taajjaban akka namni maaluma eeysu ummatuma akkam fittu yaa rabbi eeysumaa Oromoo fittu Afrikaa yoo tuyxanillee Oromoo fittin tuqinaa jedhanii akka Arabni kun walii dhaamu godhuu qabnaa jechuudha akka Arabni kun walii dhaamu sagalee walii ta'uu qabnaa jechuudha sagalee walii ta'uun dirqamaa jechuudha obsaamee daqiiqaa takka akkasuma naa dhaabu sagalee walii ta'uu qabnaa jechuudha Oromoo yoo ifi sagalee waliin taane yoo ifi waliin gargaarre yoo ifi wal cinaan dhaabbanne namni isii cinaa dhaabbatu hin jiru jechuudha amma dheengadda guyyaa gartee biyya alaa tanatti seneetarri Ameerikaa kongoresiin Ameerikaa pirezidaantiin Ameerikaa Oromoo jiru Oromoo fayyadamuu deeman malee Oromoof hin deeman isinitti himuu turre jechuudha silaa osoo Oromoo jaalatanii Human Rights Watch warri finju ummata Tigraay lammii Tigraay ta Suudii galu jirtu kophaa hidhaniitti taphachuu jiran jettee Tigreedhaaf wallee Tigreetu qiixee isaanii dhawatee na fakkaatti Tigree dhawatee na fakkaatti afaan dubbatan Tigraay sanuma ja'anii jechuudha namni qubanuun qabu namni guuzanu godhachu jira hoota wal diigaa jee daboonu yaammachuu jira jee guyyaan aniyyu rabbiin arra fideeti dhugaa garsiisee jechuudha numa hadheen gadda wal arrabsu numa hadheen gadda wal balaaleeffatu numa hadheen gadda nafxanyummaa waliin mureetu arra walii boohu jira jechuudha asirra sii galuu qabdi Oromoo wal maleen qabdu Oromoo walii yoo dhaabbatte waan feetii gootii asirra sii galuu qaba so nuti maal godhuu qabna diyaaspooraan hiriiraan imbaasii dachii sossoosu qabna warri looyeroota ifiin jettu sun
warri aangoo barbaadu jaaramte awwaan isin jaaramteef nin beekaga isinii hayyoota keenya jee jala yaa malee jarri harroota wayyaaneetii guyyaanan isiniinju arraba garabbi isin garsiise tokko gabbaatee ibsa baaftee beeyti warri dheengadda wayyaaneen shawaaroobii dhufnaan dhaaba jaarurra wallole anaatu wayyaanetti anaatu wayyaanetti ana warri wallole arra muka naqamtee sikale arra muka keeysa naqamtee khara isin jirtu ni gartanii hin jirtu jechuudha arra numa khara dheengadda walirra bobbaasan numa kan dheengadda wal komachiisan numa kan dheengadda wal iyyisiisaa turan kan mana nyaataa hunda keeysan nutti iyyaa turan arra numa santu walii boohu jira jechuudha wal maleen qabnuun tan namni hundi ayyaan laallattoota yaaboo ummataaf ka yaadu namni waa xiqqishu waan amma jennu tanattuma dhuftan jarri cufti maaliif abiyyirra duula oromoof osoo oromoof abiyyirra duuluu turanii arra oromoo takka haniida waaddamu jirtu biyya suuditti kaajanii hiriira qindeessan koominiitiin addunyaa tanarra jirtu akka wayyaanee gargaaruuf hiriira qindeessuu turte sanitti akka wayyaanee gargaaruuf hiriira qindeessuu turte sanitti silaa arra biyya qonsilaan suudiitti arkama jaan dhukkee ozoorraa kaafne arra ijoolleen teenya sun silaa boontee galtii jechuudha sadarkaa sanirra hin geessu jechuudha ammaasiis waan takkatanii isinidha warri waa arrabsitan warri kana keessa polotikaa ooffatan rabbi sodaadha rabbi ijoollee san uume sodaadha polotikaan isin bakkaan geessan hin jiru dhiiga namaatiin ijoollee xixiqqoo akkasi gubachuu jirtu shamarran akkasi waadamu jiru sigale dhiirtilleen bar wohuma hundaa'u numa obsitii bar ijoollee fi dhalaan sigale rakkoo obsuun itti ulfaata yoo dirqamatti taate malee arra hoggii obboleettii tee koronni fuullisii bareedaan sun fuullisii hakeeka fakkaatu sun akkasi koronni irraan bahee taa'u mee ati lubbuutamtu ol deebi'ee si ciisa soo saniifuu hiriira nuu qopheessaa yaa koominiitii akkuma dheengadda wayyaanee gargaaruu hiriira akkasi qopheessitan arra rabbii jecha ijoollee tana gargaaruuf hiriira nuu qopheessa hiriira tokkummaa dubbummaan ijoollee tunuu wanni dhufte tokkummaa oromoo uumuudha rabbi fidulleen beenu oromoon tokko taanee haa baanu tokkummaa oromoo tadhabamte tanallee rabbi karaa kanaan nuu deebisuun beeynu sigale nama waggaa meeqa waliin dubbisinii jira hiriira kanarra namni wali maramee wali booha rabbiin tokkummaa nuu asiin nuu deebisulleen beeynu hiriira qonsilaa suudii bakka jiru hundatti akkuma gartee wayyaanee sagalee ta'uudhaaf tikeeta murattanii yaatan san tikeeta murannee arra oromoo sagalee ta'uudhaaf wayyaanee ozoon hin taane ijoollee miidhamtuu sanii sagalee ta'uudhaaf tikeeta murannee asii bakka isaan jedhanii yaana hiriira nuu qopheessaa jechuudha dooktaroota looyeroota warra bebbeekamoo jettan warra aljaziiraan namaleen dubbisu jettu awwalaloo aljaziiraan haatu oon godha jettee telefoonaan namatti haasoytu BBC yooni nan silkii jalaan kaafne ni maraata siiju sigale okkee arra BBC fi aljaziiraan summaa callisan human right watch nu haasoysiisa warri jettan sigale mee arra human right watchiin sun mee oromoo human right watchiin kun hin hammatu moo human right watchiin kun wanni uumameef tikruma qofaaf Tigraay akka waan jinniin Tigraay isaan dhooyte human right watchiin Tigraay maafi oromoo akka gartee warri Jarmanii naazii Jarmanii takka Hitler ummata yahudaa funaanee fixetti bararra oromoo Itoophiyaa jedhanii funaananii mana hidhaa keessatti hambisanii arabni sigale
laafinaa fi gartee daddaaginsa amma biyya teenya mudate kana fayyadamaniiti arraba ijoollee teenya akka wanni itti taphachuu jira. So arra beeytonni biyya alaa jirtan, beeytonni biyya keessa jirtan sigale Oromoon rakkoo tana caalaa keessaas numa dabarti, tana keessaas numa dabartii jechuudha. Saniifuu ifiijii ina dhugii. Yaa Doktara Oromoo, yaa miidiyaa Oromoo OBN. Miidiyoota Oromoo ka sagalee nuu ta'an kana keessa komii keessa galchuun hin ta'u jechuudha. OBN. OBN gosa meeqa addunyaa tanarraa riippoortara qabaa jechuudha. Yaa OBN seenaan si gaafatti. Ansiin deeggaraa ni beekta. Ana OMN hin deeggaru ni beekta. Ani deeggaraa keeti, deeggaraa mootummaati. Nama gartee mootummaa saniif wareegama kara fedheen kafaluu jechuudha. Arragaa hoggii Oromoon akka hanii dawwaadamtu an dhugaa awwaalee irra taa'uun natti ulfaataa jechuudha.